jennekana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Addunyaa nuti keessa jiraannutti afaan calaqqee ibsituu fi eenyummaa saba tokkooti. Afaan sirna wal quunnamtii caaseffama qabuu fi caasluugaa fi jechoota of keessaa qabudha. Innis mala jalqaba ilmaan namootaa hiika ittiin dabarsan yoo ta'u, bifa dubbiitiinis ta'ee bifa mallattoon akkasumas barreeffamaan dabarfamuu danda'a. Keessattuu afaan nuti itti fayyadamnu afaan Oromoo yeroo barreeffamaan darbu dogoggorri qubee tokko jecha tokko hiika maleessanii taasisa. Qubee nuti itti fayyadamnu hayyootaa fi gootota Oromoo hedduun kan lubbuu itti dhabanii dhiiga itti dhangala'anii nuuf gumaachanidha. Nuti hoo dhaloonni kun ga'ee akkamii baataa jirra? Keessumaa immoo sirna qubeessuu qubee afaan Oromoo irratti hanqinni jiru maaf furamuu dadhabee? Barattoota sadarkaa gadii hanga olaanaatti akkasumas barjaalee fi kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman hedduu irratti hanqina qubee ni agarra. Kun maaliif furamuu dadhabee? Afaan Oromoo katabuuf dursa afaan Oromoo sirnaan barachuun dirqama. Kanaafuu dhimma kana irratti hojjechuun dirqama hunda keenyaati. Kabajamtootaa fi daawwattoota Diriim Miidiyaa nagaa keenyas hin daganne. Nagaan jaalalaa fi kabaja guddaan dabaalame manaaf ala keessanitti bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu kun sagantaa keenya ijaaf ijooti. Sagantaa keenya ijaaf ijootiin kutaalee Oromiyaa keessaa magaalaa miidhagduu fi hawwattuu magaalaa Harawwaniin marfamtee magaalaa ayyaanni Oromoo guddichi Irreechi keessatti kabajamu magaalaa Bishooftutti argamna. Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isin haqqabu. Sagantaa keenya har'aa ijaaf ijoo kan ta'e karaa Diriim Miidiyaa kan isiniif darbudha. Maarree nagaa kan nuti himallee jirru gara magaalaa Bishooftuuttidha. Eeyyeen egaa magaalaa Bishooftuu keessatti barjaawwan qubee dogoggoraa fi akkasumas dursummaa afaanii afaan naannichaa hin qabne irratti xiyyeeffannee hojjechuuf imalleetii jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaan keenyaan. Caffeen Oromiyaa bara 1986 naannoon kamiyyuu dursa afaan isheef kennu akka qabdu tumtee turtus Oromiyaa keessaa kutaalee garaagaraa keessatti dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuun rakkoo warra dhaabbataati moo kan jedhu hooggantoota dhaabbatichaa gaafannee jirra. Maqaan koo Mootummaa Tamasgeen jedhama. Dhaabbata kanaaf bulchiinsa humna namaa fi faayinaansiitti itti gaafatamaa bulchiinsa faayinaansiiti. Jalqaba akka odeeffannoo erga qacaramee waggaa 3 fixeen jira. Jalqaba kan dhagayetti qubee afaan Oromoo kan katabameeru jalqaba ture jechuudha. Saba daandiitti jameetu akka kaafamu taasifameera. Kun waggaa hedduu lakkoofsee jira. Alamaayyoo Xankir እባላለሁ የጠንክር ሆቴል ስራ አስኪያጅ ነኝ ክልሉ ስራ ቋንቋ afaan naannichaa afaan Oromooti jalqabas kan barreeffamu qabu afaan Oromootiin kan barreessine sababa koolidariin ka'ee malee ni jira ture akkuma argaatii jirtu fuuldura kee kan buqqee jiru afaan Oromootiin barreeffamee jira garuu gamoo irra kan jiru afaan Ingiliffaan barreeffame ፎቁ ላይ ያለው ደግሞ በእንግሊዝኛ የተጻፈው ነው ያለው hoogganaa hoteela Xankir obbo Alamaayyoo Xankir gaaffii dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu irratti gaafanneen ijaarsa koolidariif kaasnee duuba goonee jirra jedhanis duuba deemnee kan argine barjaa barreeffama osoo hin taane sibiila duwwaa yeroo dheeraaf lafa turedha. Kana malees kanneen bakka hojii isaanii dhiisanii bilbila isaaniillee cufanii gaaffii keenyaaf deebii utuu nuuf hin kennin deeman jiru. Kana gochuun seera ittiin bulmaata afaanichaaf tumame ganuu jechuudha. Barjaalee magaalaa Bishooftuu jiran keessaa bakka dogoggorri qubee itti argameef gaaffiin keenya yeroo ka'u rakkoo qubee seeraan qubeessuu baruu dadhabuu fi nama rakkoo kana furu waliin wal quunnamuu dadhabuutu akka komitti ka'aa jira. Dhugaa dubbachuuf qubee kana sun asin dura dhufanii argineerraa erga laxxafamee argineerti. Garuu wanti kun dogoggora ta'uu isaa dhibbaan dhibbatti fudhanna qubee kilinika jedhu kilinika jedheetiin barraa'uun isaa isin dura arginee jirra. Kanaaf wanti kun immoo kan ta'e sababii nu keenya osoo hin ta'in yeroo barreessan warroonni barreessan irarii taayipii irratti yeroo tokko tokko leetarii dabaluu hir'isuu wantoonni akkanaa waan jiraniif taayipii irarii ture. Garuu immoo wanti kun taayipii irariidha erga ta'e akkasumatti taa'uun turu yookiin immoo uummata barsiisuudhaaf namoota barsiisuudhaaf sirratuu qaba jennee ta'uu amannaa. Maqaan koo Abdurrahmaan Jamaal jedhama. Makliit maayikiroo faayinaansii damee Bishooftuu keessatti bakka bu'aa dhaabbatichaati wajjin koo akka dhaabbatichaatitti akkuma argitanitti meebii dogongora qubee hin jiran jettanii jirtu. Isa kana immoo nu hin qopheessine kan qopheesse warra gaaraa waan ta'eef meebii isaan wajjin illee waan tokko haasa'uu dandeenya. Sirriidha dogongorra argitan kun
Manni barumsaa bakka itti dhaloota barsiisee wallaalaan qaramuu fi eegaa irraa jalqabee hanga ooftuu xiyyaaraatti itti qaramu yoo ta'u, magaalaa hayyootaa fi barreessitoonni keessaa burqan kana keessatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa dogoggora qubee yoo qabaatu hedduu waan nama qaanessuu fi nama saalfachiisudha. Rakkoo qubeessuu mana barumsaa kana keessatti mul'ateen hoogganaa mana barumsaa sanaa kan ta'e barsiisaa Geetaachoo Ciibsaatiif gaaffii dhiyeessineen deebiin isaanii kana fakkaata. Tole, maqaan koo barsiisaa Geetaachoo Ciibsaan jedhama. Amma itti aanaa daayirekteera mana barumsa kanaati. Kaayyoo isin dhuftanii fi akkuma natti himtanitti barjaa mana barumsa kanaa dogoggora qabaa kan jedhudha. Nus dogoggora kana arginee jirra. Feetuu dogoggorri kun dogoggora xinqooqaatiin jalqaba. Barsiisonni afaanii irratti mari'atanii ogeeyyiin irratti mari'atanii turanii booda irratti garuu gaafa laallu qubeen tokko hanqattee jirti mana barumsa kan jedhu sanarratti ta'uu ni danda'a kan jedhuun waggaa muraasaaf ture jira. Waggaa muraasa jechuun maqaan mana barumsa kanaa kan kenname waggaa lamadha. Baay'ee mana barumsaa baay'ee dheeraa isinitti fakkaata miti maqaan isaa kanaan miti kan inni ture. Maqaan kun haaraadha. Karaa barjaan kunis haaraadha. Dogoggorri yoo jiraate waanuma sirraa adeemudha. Isin duratu isin argeen dura nuyyuu arginee jirra. Takka takka immoo barsiisota afaanii wajjinis yommuu mari'annu in deemsisa. Mana barumsa sadanada'aa isheen jettu sun in deemsisa kan jedhuunis fudhannee hamma ammaatti turre garuu inni sirriinsaa mana barumsaa dheeratee barreeffamuu qaba. Isa jedhu irratti walii gallee jirra amma. Kanaan sirreeffachuudhaaf qophoofnee jirra. Yeroo dhiyoos waan ta'eef waan ariifachiisaa miti, waan dogoggora ta'ee badaa booldi ta'ee mul'atus miti. Kanadha. Waggaa tokko gidduutti sirreessuuf akka isin sirreessinee fi yookaan immoo dogoggora kana argitanii dhaloonni dogoggora kana barachuu danda'a, dogoggora kana dubbisuu danda'a jettanii akka isin hin jijjiirre wanti isin taasise kana gidduutti maal ture? Akkuma argitan dallaa keenya kanarratti mallattoo wayii barreeffamee jira. Semestiira lammaffaa kanarratti sirreeffachuuf immoo nu qophoofnutti sirreessaa dallaa kanas jedhanii jiru. Gara keessaatti siquu qaba kan jedhu. Kanaaf al lama sadii diiguurraa aluma tokko sirreessinee aluma tokko immoo diigamu sirreessinee qopheessinaa yookaan sirreessinee galmaan geenya jennee teenye. Aadaa fi turizimiin dogoggora barjaa irratti mul'ate irratti yaada isinii kennan qabu jechuudha. Waa tokko sitti miira gaa laayinii nuti wal qunnamnu isinii wajjin yookaan biiroo aadaa fi turizimii wajjin wal qunnamnu badaan jiru. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya ijaaf ijoo dogoggora qubeen qubeessuu fi dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu barjaalee magaalaa Bishooftuu keessatti mul'atan ilaalleen aadaa fi turizimiin bulchiinsa magaalaa Bishooftuu kana irratti gahee akkamii baatee jira? Maaliif furamuu dadhabee kan jedhu isaan gaafanneen. Dursa galatooma gara magaalaa keenya dhuftanii qorannoo akkanaa gaggeessuu keessaniif ulfaadhaa jechuun barbaada. Dabalataan akka waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti dhimmi afaanii dhimma ijooti fi isa guddaa waan ta'eef akka waajjira keenyatti dogoggora barreeffama qubee afaan Oromoo magaalaa keenya keessatti barjaalleewwan dhaabbatan jiru. Isaanis immoo to'annoo hordofii hin taasifama. To'annoo hordofii gaafa taasisamu jalqaba irratti haala qajeelfama keenyaatiin gorsiin kennama. Achiin booda erga gorsi kennamee booda xalayaan akeekkachiisnillee hin kennama. Xalayaa akeekkachiisna kenninee guyyaa 10 keessatti yoo sirreessuu baatan gara tarkaaffiitti galla. Garuu isa dura wantoota dursuu waan qabuuf hubannoo irratti hojjechaa jirra. Ammas hojjechaa jirra. Fooyyeen jira akka magaalaa keenyatti dogoggorri baay'ee nu oomishama. Sadarkaa manneen maxxansaa garaagaraa irratti dogoggorri nu oomishama. Haa ta'utu garuu akka waajjira keenyatti qubee sirrii ogeessota afaaniitiin gara keenya dhufanii qubee sirrii fudhachuu akka qabanii fi manneen maxxansaa imaaxaadhaan gurmeessinee ulaagaa guutanii afaan Oromoo sirriitti barreessuu danda'anii gara isaaniitti erguudhaan rakkoowwan kana salphisuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Manneen maxxansaa magaalittii keessa jiran dogoggora qubeen qubeessuu irratti hanqinni isaanii maali jennee mana maxxansaa aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu rakkoo kana furuuf leenjii kennaa turre qabna jedhan.
Manneen maxxansaa magaalaa keenya keessa jiran leenjiin kennina. Gaafa kenninu ogeessa afaanii bakkeetti qaxaratanii akka hojjetan fi qubee sirrii akka barreessan jenneet isaaniif leenjii hin kennina. Manni maxxansaa garuu rakkoo kana furuuf muuxannoo mataa isaanii qofaa akka ta'ee fi qaamni barnoota dabalataa kenneef akka hin jirre ibsanii jiru. Mana maxxansaa keessan irratti aadaaf turizimiin isin waamee leenjii isinii laatee dhimma haala kanaan adeemsa isinii kaa'e hin qabu. Leenjii dabalataa nuti arganne hin jiru. Yeroo barannu qubeessuu hin dandeessa taanaan si rakkisu. Qubeessuu yeroo barattu dura qubeessuudha hin dandeessa yoo ta'e qubee haaraan wanti adda ta'e kan dhufee si rakkisu hin jiru. Jalqabumaan beektoo ta'e hin beektaa jechuudha. Kanaan alammoo leenjii addaa maal argannee osoo hin taane muuxannoo jalqaba barnootaan arganne yookiin gabbifanne irraa ka'eeti malee leenjii addaa qaama kamiiniyyuu arganneen miti jechuudha. Rakkoon qubeen qubeessuu fi dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu irratti kaleessa maal ture gara fuulduraatti maal ta'uu qaba kan jedhu jiraataa magaalaa Bishooftuu barsiisaa leenjisaa tiyaatiraa fi gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii akkas jedha. Magaalaa keessa jiraannu keessatti akkuma sila isiniyyuu argine jettan dogongoroota baay'eetu jira. Keessayyuu barjaa irratti sirna barreeffamaa eeganii barreessuu dhabuun dogongoroota qubee akkasumas immoo akka magaalaan tuni naannoo Oromiyaa keessatti argamtuu fi magaalaa guddoo magaalaa sirni irreechaallee keessatti kabajamu akkasumas magaalaan Bishooftuu magaalaa baay'ee beekamtuudha. Giddugala aadaati, giddugala seenaati, duudhaadha, dirree ulfoodha jennaani. Dirree akkanaa keessatti afaan Oromootiif dursa laatamuu baachuun bakka bakkatti mul'ata. Sirriitti hoteelota gurguddoo irratti keessattuu riizoortiiwwan adda addaa irratti tootaalii hin jiru. Sila akka seeratitti seeruma barreeffamaa keessatti dursa kan argatu afaan Oromooti. Afaan lammaffaan hin barbaachisa taanaan itti aanee dhufa. Sadaffaan isin barbaachisa taanaan itti aanee dhufa. Garuu sababuma kamiitiinuyyuu afaan Oromoo barjaa sanarraa balleessite afaan biraa barreessuun gara seeratiin sirrii miti. Because qajeelfamaan taa'eera waan ta'eef jechuudha. Sana qajeelfama sana diiguu ta'a yoo laalle. Garuu qabatamaadhaan akkasitti jiraa jennee gaafa yaadnu immoo qabatamaadhaan akkasii miti. Akkuma arginu kan. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan Amaariffaa ni jira. Bakka bakkatti immoo afaan Ingiliffaa qofatu jira. Hoteelota gurguddoo riizoortota adda addaa irratti amma afaan Ingiliffaa qofa Oromiffayyuu hin fayyadamanii jechuudha. So Amaariffas Oromiffas hin fayyadamne jedhanii yeroo akka loojikaalii sii kaasuudhaaf yaalantu jira. Afaan Amaariffaa fayyadamuu baachuun fedha. Fayyadamtus fayyadamuu baattus fedha sun. Lammaffaa irratti yookiin sadaffaa irratti jechuudha. Afaan Oromoo fayyadamuu baachuun garuu filannoo keessan galus dirqama. Filannoo miti fayyadamuu baachuun. Kanaaf dogongorootni akkasii dhuguma taajjabneerra kun sirrii miti. Dursa laachuu baachuun sirrii miti. Kanaaf waan sirreeffamuu qabudha inni kun. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaan keenya ijaaf ijoo sirna qubee afaan Oromoon qubeessuu fi dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu irratti xiyyeeffate magaalaa Bishooftuu keessa ture kana fakkaata. Sagantaan keenya ijaaf ijoo duraa duubaan kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti kan itti fufu ta'a. Waan nu waliin turtanii nu daawwattaniif guddaa isin galateeffachaa sagantaa keenya ijaaf ijootiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya ijaaf ijoo kan hanga ammaa turedha. Sagantaa kana beeksisuun kan isin waliin ture an Muntahaa Qajeelaa fi waahila kiyya Simannee Darajjeedha. Akkasumas ogeessa kaameraa Biiniyaam Darajjeeti. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa.